Suma jalachun Rufa bohar siti Suma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Yadaf silakifti Suma jalachun Rufa bohar siti Suma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Yadaf silakifti Ofiin sobiin anamiti kasosobdu tajaajiltee suutaan kaboojitu dura ofirraa si baree ati qubaan qabdu adabadhu taa'e ofitti naliyaa'e. Sobiin anamiti kasosobdu tajaajiltee suutaan kaboojitu. Robirati bare ati kubangatu adabatu tae ofitina liyai ifa tarila chalin jedhama wata Senadaan ijaarra madaloota utubaba maqaan gootaa ni kabajama. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaan jedhama. Barreessaa fi weellisaadha. TV Harar irratti wal arguun keenya baay'ee na gammachiisa. Yoo namni walirraanfatee yoo jiruun kophaatti filatee akka waan namni saamichi yoo sagal dhangaareeffatee maali malee yoo namni walirraanfatee yoo jiruun kophaatti filatee akka waan namni saamichi yoo sagal dhangaareeffatee maali malee Weellisaa Riitaa Taaddalaan jedhama. Turtii gaarii waliin dabarsinaa erguun naqinaa. Weellisaa qofaa miti gaazexeessaas salaamtaadhaas isin gaafachuun daganne jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hararii akkuma sirba isaaniitiin akka jennee jalqabneetti artistoota bebbeekamoo Oromoo ifcinatti agarreeti kan jirru akkuma tasaatti maqaa isaanii qofa osoo hin taane eenyummaa isaaniitis beeksisanii gaaffii deebisaa isaanii wajjin goonuu fi turtiin teenya bareedduu akka taatu abdii guddaadhaan qaba. Riitaa Taaddalaa akkumaan jalqaba irratti kaasuudhaaf yaaletti ogummaan isaa aartii qofa osoo hin taane gaazexeessummaadha. Mee Riitaan eenyu tan jettu irraa jalqabna gaaffilee taan itti deebina. Hayyee Heelan Galatoomi miidiyaa Hararii keessa walillee guddaa ulfaadhaas hin jenna. Akka tasaa dhufneeti battalumatti nu argattanii miidiyaa jamana kan waliin deemu akka ta'e kan maan hubachuun danda'ama. Zaa tokko keessatti kan nu argattanii gaaffiif deebii kana taasisuudhaaf kan carraa nu kennitan. Umuriidhaan illee Keekiyyaa waan dursu natti fakkaatu. Akka mufanne umuriidhaanis nan dursa fakkaata. Riitaa Taaddalaa jechuun maqaan kiyya Riittaadha. Kanan dhaladhee godina addaa naannoo Finfinneeti amma jechaadha. Duraan godina Shawaa Kaabaa magaalaa Sulultaa keessatti jechaadha. Dhugaatii gara ogummaa kanaatitti akkaataan itti dhufee jalqaba irratti yeroon haayiskuulii baradhu miidiyaalee garaagaraa hawwisoowwan xixiqqoo keessatti hojiidhuma gaazexeessummaa fi weellisummaa kana na shaakalaayyuu carraa yuunivarsiitii seenuu argadhee ergaan ba'ee booda miidiyaalee garaagaraa keessatti hojjechuudhaaf carraa argadhee miidiyaa irratti yeroo hojjedhu ammoo weellistoota gurguddoo waliin carraa walqunnamuun kun uumame. Ergasii waanan duraan fedhu weellisummaa fi gaazexeessummaa bakka tokkotti milkeessuu dandeechaadha.
Hayyee gaaffii deebisaa keenya itti deebina. Kanaafuu weellistoota baay'eedha kan biratti argamanii carraa isaaniif laanna. Keekiyyaa Loomee eenyu gama keetittiin deebi'a? Seenaan jireenya keetii hoomee iddoo dhaloota keetiitii fi kana. Hayyee Keekiyyaa Badhaadhaan jedhama. Weellisaa dargaggoodha. Dhaloota Qubeeti. Weellisaa bira dabre immoo walaloo fi yeedaloon hojjedha. Hanga ammaa sirboota ofii kiyyaa sirbeenarra yoo xinnaate sirboota 50-60 kan dargaggoota keenyaaf raabsee jira jeen abdadha. Amma hunda isaanii yaadachuu baadhus jechuudha. Kan dhaladhee guddadhe Tuulama Bahaa yookiin Shawaa Bahaa aanaa Boosatti magaalaa Walancitii ganda baadiyyaa Xaddacha yookiin Feexoo jedhamtu keessatti. Akka nama kamiitiittu umrii ijoollummaa koo baadiyyaatti warra ergamuudhaan jabbilee fi roota tiksuudhaan kan dabarse barnoota eegalee booda suuta kottee dheereffataa gara magaalaatti dhufne magaalarraa immoo gara aartiitti dhufne jechuun ni danda'ama. Hayyee itti deebina gaa'ee gaaffii deebisaa keenya gama ifaattiin deebi'a. Ifaan olaa ta'e eenyu eessatti dhalatee eessatti guddatee gama ogummaa tanaatti akkamitti dhufee laata? Ifaa Taliilaa Caalee akkuma ammisti akka carraatee obboleewwan lama kan dubbisaa jirtu. Aniif Keekiyyaan idduma tokko obboleewwanis kan hin dhaladhe godina Shawaa Bahaa magaalaa Walancitii idduma Feexoo jedhamtutti. Akka carraa ta'ee gara aartiitti kanan seenan tasa. Fedhiin garuu durumaanuma keessa jira ture. Gumii farra eersii wayiirraa diraamaa nan hojjedha ture. Na diraamaa san irratti iskiriiptiin barraa'ee jiru irratti intalattiidhaaf ni sirbaa bakka jedhu jira. Innaan yaadadha sirbaa Taaddala Gammachuu Takkitiitii yaan sirbee ture. Innaan isa sirbu ijoolleen immoo ta'anii diraamicha sana gamagamuudhaaf ta'an jiru. Diraamichi dhumee yaada isaanii dhiyeessa. Mucaa wayii keessa keenya ifaan sirbuu ni danda'a jedhe. Innaan achuma keessa immoo mucaan kiiboordistii ta'ee garee muuziqaadhaa hojjisiisu jira. Dhugaadhaa hojjetuudha qabda isa yaadanaaf kaase. Achumaan shaakala calqabeen suutuma suuteedheetti seene fedhiinis na keessa jira ture waan ta'eef akka salphaatti kanan gara aartiitti seene amma immoo akkuma agartan miidiyaa keessan irratti sin deemee yaada qaba. Sirba haadha harmeen koo fuuteedhu sumaa fi ofiin sobinii hojjedheera. Dhiyoottis sirboota hojjechaan jira sin bira ga'a. Hayyee gama Rittaa Taaddalattiin deebi'a. Gama ogummaa kanaatti illee akkamitti akka dhuftee nuuf ibsiteetti kan jirtu mee Rittaa fi weellisummaa qofa osoo hin taane mee Rittaa fi gaazexeessummaan maalii fi maali? Hayyee gaa'ilan gaazexeessummaa jechuun nama uummataaf kenname tokko ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko maatii muraasa qabaachuu ni malu. Gaazexeessaa fi weellisaa gaafataatu garuu kan uummataatti taata. Kanaafuu hojiiwwan lamaan kunneen bakka tokkotti ni deemu waan ta'eef gama saniinis gaazexeessaan fi weellisaan yeroo baay'ee bakka tokko oola. Har'a isaanaaf si bakka tokkotti oolu boratillee weellistuu ta'uu dandeessa. Akkuma isinis jedhe gaazexeessummaa keessatti yuunivarsiitii akkuma ba'een carraa seenuu argadhe waan ta'eef san booda immoo aartistii weellistoota kan akka Sayyoo Dandanaa waliin baay'ee walitti dhiyaannee sirba kiyya shororee kiyya isatu naa kenne uummata biratti haalaan kan na beeksisedhe kana yaadu. Kanaafuu ogummaan weellisummaa gaazexeessummaa fi Rittaan tokko ni kaasuun ni danda'ama jechaadha. San qofa osoo hin taane daayiriktarummaas ni hojjetta egaa sirboottan garaagaraa fi sanis itti deebina sirboottan daayirekti godhaa jirtus baay'een ni jirani. Santi deebina yommuu hojii gaazexeessummaa irratti bobbaatu wantoota baay'ee si qunnamaa akkamii haal dureen ati itti qophooytee hojiilee kee ittiin hojjettu akka fakkeenyaatti sagantaalee ati hojjettu taniin hordofaa turellee ni jirti dammadaa muufaa ni hojjetta. Mee waa'ee sanii kaasitii muraasa
Hinga miidiyaaleen biyya keessa jiran hedduun isaanii tokko waan ta'eef waa'ee miidiyaa tokko yeroo kaasnu muuxannoo ni ta'a jennee yaadna. Anis ogummaa gaazexeessummaa keessa yeroo ture sanitti haalli itti deemaa jiru maal fakkaata kan jedhu gaazexeessitoota lafaa dhufaniif muuxannoo ni ta'a. Yeroo baay'ee ilaalchi kiyya jalqabumarraa ka'ee gaazexeessaa akkamii ta'uu akkam fedhu beektaa gaazexeessaa odeeffannoo idil addawaa ta'e akka addunyaatti ka'uu danda'u. Waa akkasii uummata kiyya biraan gahuun barbaadayyuu fakkeenyaaf nuti maatii qonnaan bulaati. Qonnaan bulaan naannoo Ameerikaa jiruu fi biyya keenya jiru garaagarummaan isaanii maali kan jedhu jarri maal fayyadamu kan jedhu aartii walitti fidee fakkeenyaaf qonnaan bultoonni naannoo Ameerikaa jiran loon isaanii aannan akka dabalan yeroo barbaadan aartii fayyadamu, muuziqaa fayyadamu. Maaliif soft music, classical music muuziqaa akkasii spiikaraan gaafa kennaniif loon kanaaf aannan tanaan dura kennan leetira gamaasha caalaa dabala. Qonnaan bulaan keenya kana ni beekaa? Aartistoonni keenyoo hariiroon nuti gaafatti maatii qonnaan bulaa keessaa baatee guddachu dagachuun qabdu waan ta'eef ogummaa qabdu waa gumaachuu qabda. Saayinsii jiru gara hawaasa keenyaa gara qonnaan bultoota daldalaaf illee namoota hundaafuu addunyaa irratti maaltu jira ka jedhu kana aartii hojii wal qabsiisee qo'annoowwan garaagaraa dammadamuudhaan dhiyeessaan ture. Sanbooda sabbaa torbee irrattis saayinsiidhuma namni muuziqaa gaafa laalu nuti baay'ee muuziqaa kan sirbinu aartii kan hojjennu namni muuziqaa akka dhaggeeffatuuf qofa osoo hin ta'in hojiitti akka jijjiirudha. Jireenya isaa keessatti gahee muuziqaan qabu maal akka ta'e waanuma inni dabarsu sirbina waan ta'eef saayinsii hojii wal qabsiisnee nuti kan sirbinu akkas waan ta'eef jennee wallistoonni addunyaa maal hojjechaa jiru kan jedhu kan hojii wal qabsee ogummaawwan lamaanuu na keessa jiru waan ta'eef amma danda'amaa ta'etti gaazexeessaa akkasii saayinsii fi aartii walitti hidhamiinsa isaanii ibsuudhaaf yaale ta'een darbeedhee yaada helan. Alaamanni saanamni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii hundi keessan akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii. Egaa har'as miuziikii enda tur muuziqaaf daawwannaa jennee mata duree soqne kutaa arfaffaa qophii teennaa qabannee dhiyaannee jirra. Sirboota afaan Oromoo argaaf dhageettii kan tolan qindeeffannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana tura kanan isiniin jedhu qopheessaaf dhiyeessaan ani Riitaa Taaddalaati. Yeroo baay'ee odeeffannoon ati dhiyeessitus muuziqaa wajjin kan wal qabateedha. Ka'umsa muuziqaatii fi kana kanarratti weellisaan si fakkeenya ta'e yookaan sirboonni ati jaalattu kan yeroo baay'ees filannaa sirbaatti kan hojjettu kan jaalatu yeroo irra deddeebitee affeertee ni jira laata carraa kanaan. Egaati Dooktara kabajaa artiist Alii Birraa sirba isaa waamalli nu dhibee ka jedhu kana baay'een jaaladha. Sirba sun osoo hin ta'in garuu sirboota miidiyaadhaaf ta'an ni qaba waan ta'eef isa manumatti dhaggeeffadhee sana ammootu yeroo garaagaraa nan dabarsaayyuu sayyoo dandanaa. Maammar Sheekaa hedduun ni jiru kanan jaaladhu. Waa'ee isaanii kaasuudhaaf illee amma sadarkaa amma jiru kanarratti ni ulfaata waan ta'eef maqaadhuma isaanii waamee darbuun barbaada. Akka fakkeenyaattis ta'e namni kamuu kan dhaggeeffatu ka'umsi isaa isaan jedhee yaada. Kabaja guddaallee isaaniif qaba. Dargaggoota reefu dhufan ammootu walumaan jirra waan ta'eef baay'ee wal faarsuun gaariin ta'u malee dargaggoota amma jiranillee isaanis kabaja kan isaaniif qabu ni jiru. Booda irratti carraa arganne sirbootuma isaanii affeeruun danda'amu. Ni haasofna Umaara kun qabu gama keekiyyaattiin as deebi'a. Gama ogummaa tanaatti mee akkamitti dhufuu dandeessee walaloo fi yeedaloo eenyutu siif barreessaa muuziqaalee kee jechuudha? Ani akka obboleessa kiyyaa muuziqaa tasan dhufne wajjin daladhe jee yaada tarii. Irraa deebisa moodeeliinis. Maaliif akkas jechuun koo ifaan tasa muuziqaatti waan dhufeef uummata Oromootiif bu'aan buusne jechuu koomiti. Karaan ati ittiin dhuftu garaagarummaa qabaatus hundi keenya namni mana tokko ijaaru citaa walisaa muujaa Oromoo. Mana tokko ijaaruuf baay'ee dadhabbii gochuu baannus jalqabarra jira. Jalqaba kan ammoo galmaan ga'uudhaaf ifaa hamilee tokko barbaadeen miti. Ifaan waan babbareedaa hojjetaa jira. Borus immoo kana caalaa hojjechuu danda'a. Gama kiyyatti yoon sii deebi'e aartii wajjinin dhaladhe jee wanti ani yaadu osoon hin beekin sirbuu fi shubbisa gaafan ganda keessa jiru na yaala ture. Sanirraa kanaaf keekiyyaan
gaafa qeedhaa dhabamu keessaafuu naannoo cidha jirutti keekiyyaa dhabamnaan achi barbaadaa jaama galgala. Maaliif dibbeen gaafa rukutamu dibbee san namni rukutu hin beekama keekiyyaatu kanaafuu iddoo aruuzaatis ta'e ayyaanonni garaagaraa argamanitti ni jira. Namni dibbee rukutu hin jiru mucaa badhaadha sawwaama waa akkasii faana keenya jira ifaan hin dhoksaaf obboleewwan waan ta'aniif waliif gargaaran. Caaleen innaa waa'ee isaanitti himtu taa'ee nyaata taananii jetti sagalee dhageenyaan midhaan darbeef hin badasii iddoo jiru barbaadanii yoo dhaban eessa cidni jira eessa ijoolleen taphattiseedhu sakattee yoo nan dhaqe rifadhee ilaaleetti jidduu seeneeti namuma qixxaa namuma guddaa wajjiniin waan baay'ee hojjeta waan tureef achitti barbaadamaa odeeffannoo hedduunaa kan ta'e. Kanaaf obboleessa waan ta'eef hin dhohisineef himeeti kan jiru. Hayyee. Egaa ragaa sadaffaa qofa qopheeffadhuuti. Lamanatti raganii jiru. Hayyee. Haa ta'u hundaafuu maal jechuu barbaadeen osoo hin beekin weellisaan ture. Osoo hin beekin har'a kaleessa gaafan artistoota faana maayikii waltajjii irraa fudhadheetu gadi ba'u qofaa miti kan hin dubbachuu qabu. Osoo hin beekinis weellisaan ture. Garuu guyyaan ani aartiitti dhufe jee yaadu guyyaa maayikii qabannu san yoo kan ta'u taate guyyaa san ga'uudhaaf tattaaffii hedduutu ture. Ani mana barnootaa keessas nan sirba ture. Gumiilee adda addaa irratti gaa'ennaa kaardii mana barnootaa fudhannoo waxabajjii nan sirba ture. Haa ta'u aartistuun na keessa bubbulaa akka deemuun ani guyyaa mana barnootaa jirrulleen barattoota yeroo tokko fedhii isaanii barattee raawwattee maal ta'uu feeta waan jedhamutu jira. Ani weellisaa akkan ta'u dubbataan ture kutaa 2 ta'ee jechuudha. Dubbataan ture. Namoonni guyyaa san na barsiisan akka hiree ta'ee TV Harar kana yoo kan laaltan taate keekiyyaan bakka kaleessa mul'ata isaa dubbataa ture san akka ga'e asumaan isinitti himachuun barbaada. Inni biraa immoo walaloo fi yeedaloo eenyutu sii barreessa waan jedhu kaaste ani safuu fi aadaa seenaa uummata Oromoo kana kan gara Tuulamaa kana sirriitan beeka ijoollee ta'e kana kan naqare maali gar tokkoon akka ammaasii ifaa fi rittaaniin irratti kaasan kana akka waan hin balleessu hunda manaa isoo hin bade balaa aartiitiin akka muuziqaa san barbaade akka hin bade dubbataa turani achi akka hin barbaadamee argamu dubbataa turan. Wantoonni gaafsan gochaa ture har'arra ta'ee aadaa kiyyaa fi seenaa jechama sookoof soorgoo loqoda naannoo isaanii sirriitti irratti cimee akkan addaan baafadhuu fi irratti hojjechuu akkan danda'u na gargaaree jira baay'ee na gargaare wanti yoo san godhu haqa dubbachuudhaaf nu bira sirna gadaa sirriitti leellisuu keessaafuu foollee waan yeroo hunda yaadadhuudha. Gaafa foolleen karra dura hoo jechaa darban kophee tokko kiyya tokko immoo kan ijoollee wajjin guddanne yookiin kan maazarii illee ta'uu danda'a. Butadhee fiigee yeroo itti sirbaa bulee achuma bakkuma uummanni gurguddaan bulu sanaanis bulee ganama galu jira. Suni har'arratti beezikiyyaa jeen dubbadha. Kanaaf gara muuziqaatti dhufuudhaaf ani waacee kiyya ijoollummaa nan fixe. Gaafa gara muuziqaadhaa baandii fi maal kana yaalii gochuudhaaf deemu sagaleen kiyyas vookaalii qaba. Dabalee immoo baatii 3 dura magaalaa deemee bakkee baandiin jiru deemee hojjechuun qabajee gaafa murteessu vookaalii dalagaan ture. Namarraa dhageen weellisaan tokko waltajjiitti bahuudhaaf yookiin istiidiyoo galee sirbaa hojjetee sagalee bareedduudhaan dhiyeessuun dura vookaalii hojjechuu akka qabu ammas dhaloota boru dhufuufillee kanan dhaamaan namoota weellisaa ta'uun barbaadaniif vookaalii waan jaamu jira. Vookaaliin sagalee ofii qaruu jechuudha. Sagalee kan qartu bu'aa ce'iitti gootee miidhagsitee kalarii isaa
bareechuudhaaf vookaalii kana ummata keessa qofa osoo hin taane baateetis naannoo gaarreen jiranii fi allayyaa tokko keessatti gaafa sirbitu sagaleen kee kun deebi'ee ofumaa keetiifuu atumtuu of dhagaa gaafa dhuftu kalariin sagalee kee jijjiiramaa dhufa weellisaa ta'uudhaaf mee ijoolleen keessaafuu dargaggoonni yeroo ammaa kana sadarkaa amma irra jirru kana riittanis ifaanis anis waan anis nu isin dhoksuu dandeenye jira dargaggoonni keenya nu bilbilanii weellisaa ta'uu feenaa maaltu nurraa eeggamaa jiru barnoota tokkoffaa isinii taajee kan hin ayyaadu dargaggoonni keenya kan boru dhuftan vokaaliin kun jalqaba isiniif haa ta'uun jaa kun ergaa kooti gama kiyyaanii walaloo fi yeedaloo aadarra dhaabbadheen hojjedha aadaa baay'ee waan jaaladhuuf irra deddeebi'een dubbadhaa nan jaaladha oromoo nan jaaladha oromiyaa nan jaaladha jara kana sadeen jidduu ta'e walaloo ofii kiyyaaf hin barreessa of qopheeffataa jechuudha waan muuziqaa keetittis ni deebina ifaan faanis akkasirra laallee obboleessi keetii gama isaaniittiin deebi'a mee ati hoo mee walaloo fi yeedaloo akkamii obboleessa keetiitu siif qopheessa molaata dhugaa dubbachuuf kee kiyyaan nama cimaadha innaa tokko walaloo fi yeedaloo inni qopheessu innaan dhaggeeffadhu hanganan isa beeku ol natti ta'a hojiin isaa akka obbolummaatittuun alaayyuu isa nan dhiqisiifadhaan nama ajajjee hojjetudha inni ani immoo dhugaa dubbachuuf kennaa akkasiin qabu nan hojjedha garuu waan kana hojjedhumee waan kana irratti hundaa'e hojjedhu naan jaan hin hojjedhu ofumaaf na kaasa yookaan immoo jeedaloon na calqabamee naa kenne xumuruu fakkeenyaaf sirba kiyyaa ofiin sobiin jettu sana isa jeedaloo sadaffaa akkaan si jaaladhu silaa duruu beektaa gochaa badaa kanaa maaliif narraa toltaa bakkeetu sana walaloos jeedaloos ofumaa koon barreessa ishee dura jirtu garuu nama biraattu naa kenna isa keessatti olaalte keekiyyaanis harka keessaa qaba walaloo nyaaf sirreessaa kanan ani barreesse akka cimuu godha ani gubbaarra lafa kaa'uu hin danda'a inni garuu waan baay'eedha kan sirreessu achirratti sanaachitti yaa akkanatti itti yaadetoo ofumaa kootii kanan hojjedhe yaa hojjechuu baadhu malee na yaala sumaarratti amma isaa jeedaloosaa baay'ina isaanatu hojjete kaan immoo keekiyyaatu sirreessee walaloosaa irratti hirmaateera wal qarqaarra harka caalaa garuu kan na duuba jiru isaa ifaan yeroo ammaan tanaamii maal irratti argama ifaan waggoota 9-10 asallaa ture Dinaarsi achitti immoo barumsa koo ergan xumuree booda Balaataa'oo asallaa seeneeni ogummaa miidhagina dubartootaatiin heeluu asirratti kan si ajaa'ibu keessaa ispoonsara gaafachuu qabna ogummaa rifeensa yookaan immoo bareedina akka waliigalaatti kan dubartootaa moo websaayitii irrattis baay'ee beekama cimaadha artistoota keenyallee meekaappii kan hojjetu isaa kanaafuu misirroowwan baay'ee miidhagsaa ispoonsara gaafachuu qabda ayyee iccitii baasnee jirta kanaafuu waan bareedaa na yaadachiise maaliif kan dhiiraan bannaan jedhu booda irratti haa gaafannooma mana miidhaginaa dubartootaa bareedaa qaba hinaaffaa ta'uu isaati beekte in argaa miire in dhufana birasi achiin ogummaa kanaan leenjii ergan baheen booda barsiisaas ta'ee hojjechaan ture amma garuu mana miidhagina dhuunfaa koo Adaama irratti baneen kanan hojjechaa jiru mana miidhagina dubartoota ifaa'edha achirratti misirroo faawwanan hojjedhaa istaayiloota immoo rifeensaa yeroo ammaa kanatti barbaadaman isa gabaarra jiran nan hojjedha warri kilipii hojjetu soo dhufan kilipoota muraasa irratti iyyuu meekaappeedhee ifaa taliilaa caalii kajoo jira gama kootiin dhufanii nan hojjedha kanaafuu amma aartii cinaatti ogummaa miidhaginaa kanarraan hojjedha sa'aa koo dheeraa isarratti hin dabarsa gamanaan immoo aartii keessas man jira kan kanarraa argadhuun kana qarqaaraan kanan hojjedhu gama aartiitiin maal sirraa eegan gama aartiitiin
dhiyootti sirboota sadeennan tokko isin biraan nangaa hojjechaatu man jira. Jidduu kana namoonni akka carraa ta'e bilbila koo argatanii naa bilbilanii ifaa baddeertaa miidiyaadhaaf baddeertaa sirboota nu dabalee jechaa jiru. Baduun koo waan bareeda fidee dhufuudhaaf sirbootaan amma hojjedherraa gadi waan ta'an akka hin hojjennee fi of eeggannoodhaan kan hin hojjechaatu jiru. Haasii eeggatan. Sirriitti. Dhiyootti dhufa. Gama Rittaattiin deebi'a. Rittaan gaa ogummaan isaatis gaa haasuun hin xumurre. Rittaa fi daarektarummaan hoomee akkamii? Helugaa daarektingii koorsiiwwan tokko tokko afaaniin bare yuunivarsiitii keessatti pooyitarii fi daarektingii akka carraa ta'e argadheen jira. San caalaa immootu hawaasuma keessatti bultee ooltu kanatu sirbumti sun sanuma fidee dhufa. Gochatti jijjiirta waan ta'eef sirboota dhufan amma danda'amaateetti waan baradhee fi waan hawaasa keessatti argu waan guyyaa guyyaadhaan anaaf si gidduutti uumamu san gara daarektingiitti jijjiiruudhaaf nan yaala. Kabiraa editingiif kaameraas yeroo waggaa tokko as ofii kiyyaafan hojjechaa jira. Egaa waa akkasii maal seete al tokko tokko biddeenis ittoos osoo heelan hojjette naa wayyaa amma heelan amma ittoo hojjettee muwaddiin orsan badii biddeen alaati hamma naa fidu namni tokko ta'e tokko waa hunda osoo hojjete osoo hin baay'atiin gaarii taa'ee waan yaaduuf kaameraa namni biraa gaafa naa waraabee ani editingii isaa hojjedhu xinnoo akkaataan itti barbaadu san koompitara sanatti nan dhabaan ta'eef isumaaf jedheetiin kallattiidhaan aartii Oromoo amma jalqabame kana burree akka hin taaneef hamma danda'amaa ta'etti akka dargaggummaa kiyyaatitti waanan sirba san irratti daarektingii naa dhufu san ofii kiyyaaf akka waraabu jedhee hojii kanaatitti seenee kanaafuu daarektingiin waanuma hawaasa keessatti argitu san gochaan sirba san keessatti gashita waan ta'eef sirbi caalmaatti daarektingii qabu natti tola. Sirboota koo amma isatu editingii hojjete. Nama biraatti waraabee akka carraa ta'e naa sana inni chistaa ture. Kaameraan tujaaree jechuudha.
kennaa kadhatu yoomii gaafa jorgaa namnu kutee nyaatu yoo bilchaate morgaa naa kennaa kadhatu karaa sobaan darban galuuf nama dhiba safartuu kanuma madaalii kijiba otoffatan argu dhukkubbiin madaa jilma osoo na jaalatte anangattu goba osuma nagartu goraadhaan na dhiirta ayyaana lallaadhu yogguu seenuuf jirta. Lakinaan darariin qalbinaan safariin jaalalaan falamiin kola deegaa baaftee ammeenya nagateen barariin kola deegaa baaftee ammeenya nagateen barariin. Ibari'uu seetee baay'ee dogoggortee dabartuu seetee inumaa guyyoomtee darbuusaa hin ooluu nagaatee hin deebiin karaan kuusin toluu karaan kuusin toluu karaan kuusin toluu karaan kuusin toluu. Asumatti bitee bakka mul'adhu galii hiyyummaadhaa kan hojii Yoomii gaafa jorgaa namnu kutee nyaatu yoo bilchaate morgaa naa kennaa kadhatu yoomii gaafa jorgaa namnu kutee nyaatu yoo bilchaate morgaa naa kennaa kadhatu karaa sobaan darban galuuf nama dhiba safartuu kanuma madaalii kijiba otoffatan argu dhukkubbiin madaa jilba osoo na jaalatte anangattu goba osuma nagartu goraadhaan na dhiirta ayyaana lallaadhu yogguu seenuuf jirta karaa sobaan darban galuuf nama dhiba safartuu kanuma madaalii kijiba otoffatan argu dhukkubbiin madaa jilba osoo na jaalatte anangattu goba osuma nagartu goraadhaan na dhiirta ayyaana lallaadhu yogguu seenuuf jirta ayyaana lallaadhu